Jireenya mataa isaa irratti murteessan abdii malee nuu kana miti. Garuu namiin kun aga nama kabaju aga nama jaalatu nama kana yaada kenna kuni kana jedha. Magartuun kunis immoo ishii fuutee nagaan jiraatta jedhee hiyyaadu yaa obboleessa kiyya. Ka alatti akkanatti si gingilchaa jirtu gaafa manatti galtee immoo fanniftee si garafti. Kana naa bilbiltee abdii keessan kana asiidatti naqee fuulli isaa oguu gubate isin hunduu gammaddanii teessu. Ani immoo fuula isaa gubataa sana wajjin abdiin hin fedha jette hin fedha bakka abdiin hin fedha maaltu isin galchee nu qabu gaafa dura zoorree ol baanee gabbuune harka diinaarraa baafne ammallee deemee immoo ofuma sabboontu jedhaan immoo abdiin maali kana fayyaalummaa nagana ga'u namni maali mataa jabaatuun biyaansi namni waan isiniin jedhe takka bar yoo dhibba fudhatu baattan yaaluu qabdani bar namiin kun kana yoo isiniin jedhe iskii namni kun maaliif naan jedhe jettanii yaaluu qabdan silaa soo beekenni akkuma bayna afaan banaa mana sabboontuu sanaa deemuurra manaadha sabboontuu deemuurra ofiisaati ergitti galaloof godhe takka namni of dhaggeeffatee waan onneensaa jedheen sana godhuu malee achuma deemee mucayyoo sana waa mashiin jetteen sabboontu kanuma abdiin bakka kabeeku. Nu afaan tokko dubbanna yaa magartu gattaa ijettinaati sabboontu mish afaan tokko dubbatu mitiiti ilmoo haadha kiyyaa yoo ta'e ani shiraan nama naddeemu dhahee of jalaa baasa maal abdii fi haati sabboontuullee akka waan sammuun isaanii hin dalagneeti maaliif akkas jette yoo jettan waan kun hundi kun godhamu wanti hafillee yoo hafe maaliif viidiyoo mucayyoon kun osoo argin haqaa jennee barreessinee fi itti bilbilleetti numaan haqiin isaanuma dubbii fedhaa jechaadha mucattii kanarra. Mucattiin kun waan gaarii dalagaa jirte son ta'e isaanuu dubbii ishii fedhanii jechuudha. Maaliifuu namni kun waan mantaan akkami kaameeraa dhaabbatee waan akkasii godha. Hayyee kunoo dhaqxeef isaan irraa dhaabbataan jirtu amma gaazaa fi qarraa sana qabattee abdiif sabboontuu soo argite namni inaaffaadhaan birri asiida fuula nama naqanii beeku. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo irra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyee sinaa qaqqabu biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hundi keessan warreen na jaallattan warreen na jibbitan hunda keessanuu waan isin jaalladha isin kabajaa isiniin jedha. Egaa har'a immoo waan haaraan isiniif deebi'ee jira. Viidiyoo obboleessi keenya abdiin gadhiise sana agartanii jirtu. Isin dhokatee takka illee hin jiru ijoolleen hedduun viidiyoo yeroo darbe irratti koomantiis naa barreessitanii. Ijoolleen baay'ees illee komii qabdanii aga viidiyoo walirraa dalagdan maaf waliin gorsinee naan jettanii jirtanii. Egaa yeroo baay'ee isiniin jedha har'allee isiniin jedha viidiyoon ani dalagu aga dhumaatti hin laaltan ta'a malee kun yeroo baay'ee nama kana akka gorsu viidiyoon aladha kaameeraan aladha jechuudha. Viidiyoo yeroo darbe sabboontuun gadhiifte irratti illee ijoolleen hedduu bilbiliitii gorsiinii maal naan jettan jirtu. Aniin kun egaa mucayyoon haatii irra jirtu kana haadharra darbee aniin gorsa jechuun kun yookiin of guddisuu ana beektuun jechuun natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Maaliifuu haatiin bira jirti namni haadha ofirra namatti aanee nama gorfatee nama deeffatu jira jedhee hin yaadu. Gartuu mana sabboontuu dhaqxee jirti. Magartuu kanaan takka lama jechuurra maaliif mana seeraa hin dhaqnee seeratti maan iyyannee ijoolleen jettan hedduun keessan ni jirtu jechuudha. Dhugaadha. Anillee kanarratti dhibbanii amanaa jechuudha. Egaa akkuma agartan haati sabboontuu mana kiyyaa mucattii kana akka fedhe godha jettee waan badaallee irratti hin dalagne umaas ishiin goone ishiin waan ishiin qabattee deemtu agartanii jirtu gaazaa fi qarraa'aa qabattee jirti jechuudha mucattiin. Kun maal agarsiisa tokkoffaan tuffiidha. Kabajaa haadha sabboontuuf hin qabdu jechuudha mucattiin durumayyuu nama kabajaa qabu miti kun beekamaadha namni kabajaa qabu namni haadhaaf abbaa kabajaa qabu akkas nama hin godhu. Darra tartee mucayyoon amma gaaza kana fuutee deemuun bar akka gubdeetti qeessaanii kana guutuu akka gubdeettidha. Mee viidiyoo isaanii agadhumaa laaltanitti yoo ta'e sabboontuutiif abdiin meetii jettee hedduu lolaa jirti jechuudha. Kun hunduu kan dhufe balaa haadhaa fi mucayyoodha jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu sabboontuuf abdiin jedhina yaada keessan dhugaa komii keessan dhugaa barreessaa fi isaanii durumarraa ogguu abaaboo kenniturraa egguu deemite akkas godhii kana godhii nyaadhu harkaa fuudhe akkas jedhi jedhanirraayyuu kun amma dubbiin kabadaa dhufe jechuudha. Kanas ta'e sanas mucayyoon amma an akka yaadutti siiriidhaan deemaan jirtu jedha. Maali yoo jettanii namni siiriidhaan ofitti amanee taa'u kun maaliif akka feeteen godhiin abdii gadhiiftee dhiiftee
Isaanuma dubbisu. Haati sabboontuu hayyuu nama jabduu nuundarra nama jabduudha. Obboleettii hangafaa nuu taati jedhee yaada akka mataa kiyyaatti. Abdii kana irraa deebisuu dandeessi. Gorsitee mucayyoo ishii sirraa qabatuu dandeessi. Oguu ishii waa kana hunda balleessitu mucayyoo ishii lolatuu dandeessi turte. Abdii fi haati sabboontuullee akka waan sammuun isaanii hin dalagneeti. Maaliif akkas jettee yoo jettan wanni kun oguu hundi kun godhamu wanti hafillee yoo hafe maaliif viidiyoo mucayyoon kun osoo hin argin haqaa jennee barreessinee fi itti bilbilleetti numaan haqin isaanuma dubbii fedhaa jechaadha mucattii kanarra. Mucattiin kun waan gaarii dalagaa jirte osoo hin ta'in isaanuu dubbii ishii fedhanii jechuudha. Maaliifuu namni kun waan mantaan akkami kaameeraa dhaabbatee waan akkasii godha. Hayyee kunoo dhaqxeef isaan irraa dhaabbataan jirtu amma gaazaa fi qarraa sana qabattee abdiif sabboontoo isaa argite namni inaaffaadhaan birri asiida fuula nama naqanii beekana naa bilbiltee abdii keessan kana asiidatti naqee fuulli isaa oguu gubate isin hunduu gammaddanii teessu ani immoo fuula isaa gubataa sana wajjin abdiin hin fedhaa jette hin fedhaa bakka abdiin hin fedha maaltu isin galchee nuun jette dhugaa maaltu nu galche nuti maali yoo jettan namiin kun akkanumaan cinqama namichi kunoo akkanuma afaan banee magaalaa keessa deemuun maali faayidaan abdii maaf inni akka dhiiraan taanee akka dhiiraa ofirraan lolanneedha namni. Haati sabboontuu kunillee akka waan mucattii faana firummaa qabdu akka waan mucattiin waan keerii dalagdee sodaadha maali sodaan lubbuun takkitti waa lama baate innaa ishiin akka mana ishiitti dhufteetti seentee afaan ishii gadi bantu afaan ishiitti achuma ishumatti lokkosuudha sila gaaza sana yookiin mukuma baatti sana mataa dha'uu qabdi. Indee nabsiin ishii mararteenii maaloo gattaa'e magartu maaloo gattaa'e maali gattaa'inuu hin barbaachisu. Jettee iyyitee poolisa fidatu. Ma afaan yoo gabba'uu dadhabde afaan iyyee dadhaba manni naannoo araba biyya arabaa jirra biyya arabaa miti nu baadiyyaatti dhirsaamniti yoo wal lolu iyyee namaa birmata yoo abbaan hin iyyatin wallan isiniin birmatu innaa ana haadha sabboontuu kanaan hin shakkee isiniin jedha gabaabumatti dhiifama naaf godhaa dhugaa maaliif akkas jette yoo jettan aga namittiin mana ishii gaazii baattee deemtu cal jettee magartuu dhiisika maali kadhaan agana ga'u ishiinuu jetteen akkana duuba fakkortu sana godhadhukaa jetteen maaliif sodaatte haati sabboontuu. Ma waa magartuu rabbi kana taate moomoo malii kaadha samiirra gaditti buutee naa sodaattiin maal kabajaa qabdi mucattiin kabajaa namaaf hin gootu ofillee kabajaa hin qabdu namallee hin kabajju amma si kabajee si dhiiseetti boru waan fiddee dhuftu rabbi beeka manaadha sabboontuuti hin ba'u jettee achuma teessee abdiif sabboontuu eeggataa jirti ishiin amma balaan dubartiin ka'e silaa gaduun deebi'u balaan isaaniin ka'e kun amma bakka guddaa jira boolla qotee asis seenee boollaan fedhe yoo seene immoo abdiin argadha jetteetti ishii. Karaa itti argadhu inni qaba jetteetti mee mucaa kana isaan kiyyootti deebisanii inniin kunis jaanja'eeraa ta'e waanuma mucattiin sabiyyiin kun jetteen dhaga'ee boollumatti deema maa ofirraan lollee viidiyoo teessee irraan waraabiin haadha sabkee bar ati maan gorsine naan jettu gorsee akka asiin yoo ittiin tan asiin gannaga mucaan dhagahee hayyaan inniin tumamoo waa sabkee bar ta'e moo waa daa'ima xiqqishuu kana ta'e mee abdiin ani reebuu hin danda'u kan namticha hambaa beektanii hirreebaanii maal godhameeski. Isiniin kunu bakka kiyya bu'aati nama kana ni gorsitu isiniin dhagahu yoo ta'e kun hin da'u mucaan akka waan ani itti naafeeyyuutti fakkaatu danda'a maaliifiyyuu akka waan ani sabboontuuf inni waliin hin jiraatiin godhuu itti fakkaate illee jedhee yaadeen ofii kiyya maaliifuu ogguun itti bilbilaan kaasu ani immoo ijoolleen hedduu nana jeeqaa jiran dhugaa maaloo haadha sabkee maalii abdiin akka hin miidhamne maaloo biyya adda addaarraa na bilbilanii dhugaa isinitti maal. Mee ani maal godha ittime nama hunda dura ana abdii kana gorsee dadhabnaan ofumarraayyuu dhiise garaan na dadhabee mooluma bahee qaaqa malee awwaamuma abdii kana nan aaraa dhugaa isinitti maal nama kanatti himtuu hin gorsitu namni yoo qajeeluu baate mee isiniin kun koomantiin barreessaa dhugaa mee maal godhaanan duruma irraa namittiin kun kara deemtuudha dhuftee fiddee ofitti galchitee maalummaa ishii hin beektu gizi yeroo baay'ee hin kenniifiin ofirraa baasi bakka dubartoonni jiran geessi haa bultuu kun garuu akka obboleeyyanii galgalaa ganama nufaana cinqamtanii abdiidha birriidhaanis yoo feetan waan feetaniin isin cinaa jirreettan ijoollee hedduu jira dhugaa rabbii dubbatuudhaa fi hedduu galatooma isiniin kun akka inni waan gaarii waan keerii waan nagaarra bu'uuf malee dhuftanii waan namitti heerumu jiramu nama ilmoo isaatti gurguratu jira mee abdii kana moo shanyii isaa beektan moo inni oromummaa ta'uu oromummaa isaa sana kabajanii isa kabajaa jirtan
nu afaan tokko dubbanna yaa magartu gataa ijettinaati sabboontu mush afaan tokko dubbatu mitiiti ilmoo haadha kiyyaa yoo ta'e ani shiraan nama naddeemu dhahee of jalaa baasa maal dhahuu fi miidhuun immoo yoo hafe seeratti himatu seera himadha isinitti hafu dubbiin kun jennaan ati immoo namuma keenya kana hin feetu mucattiin kun boru deebi'uu dandeessi maal godhiifanii iddoo seeraan ishii gaajettaati sabboontu fayyaalummaadha kunam ishiin kuniin akkas jetteettuuf borummoo siinillee waan ishiin si gootu eeggadhuga aywa kaarraa kunuu silaasoo beekte waan guddaadha kaboruu immoo kana daran siif iddee dhufti maaliifuu garaa keessan argite onnee keessan hunda fixxe mucattiin nama kana siniin kun hin tumiin hin tumsiisiin maallaqa isaa irraa nyaatiin malee bakka seeraa deemte seeraan namni kamuu badii isaatiif yaani qixaatii isaa argatuu qaba bakka haaduutu haareebamtu mucattiin kun akka saataatu hin jenne kana ishiin amma viidiyoo isin telefoona qaxaqqaxxanii miidiyaarra gadhiiftanii kunuu ishiidhaaf bakka gahaadha geessitee suma poolisaa agarsiifte kunoo isaan telefoona kiyya hatanii isaan immoo dubbatanii viidiyoon sun haqamee hin jiru namni yerootti guddatteedha amma yeroon akka durii sanaa mitiiti turjumaana godhanii kuno badin isaanii kana jedhanii isiniin kunuu qileetti isin naquu dandeessi mucattiinuu isin dhiisuu ishiitiif galatoomi jedhaanii dhugaa qabu gaafa dura zoorree ol baane gabbuune harka diinaarraa baafne ammallee deemee immoo ofuma sabboontu jedhaan moo labdiin maali kana fayyaalummaa nagana ga'u namni maali mataa jabaatuun biyaansi namni waan isiniin jedhe takka bar yoo dhibba fudhatu baattan yaaluu qabdani bar namiin kun kana yoo isiniin jedhe iskii namni kun maaliif naan jedhe jettanii yaaluu qabdan silaasoo beekenni akkuma bayna afaan banaa mana sabboontuu sanaa deemuurra manaadha sabboontuu deemuurra ofiisaati ergitti galaloof godhe takka namni of dhaggeeffatee waan onneensaa jedheen sana godhuu malee achuma deemee mucayyoo sana waa mashiin jetteen sabboontu kanuma abdiin bakka kabeeku deemee namni kalaas of dhaggeeffatee waan takka murteeffatee asba sabboontu jaalate fuudhee dhiisee nuun galchu ka isaa ta'e nuundas nu hunda keenyaan hin beeka ijoollee hordoftoonni keenyallee nu hundi keenyallee kanumadha magartuun kunoo akkanan siqaayee kana na keesse akkanan na dararte kun naa taati jedhee yoo abdiin fuudhe nu naqee nunna kan maaliif yoo jettan nama kana yaada kennituuf malee akkana godheettanii dirqisiisuun dandeessan maa ilmoo keessan hin taane dirqiin hin taatu kan inni magorsitu malee nama kana beektanii kanaaf iyyuu jireenya mataa isaa irratti murteessaan abdii malee nuu kana miti garuu namiin kun aga nama kabaju aga nama jaalatu nama kana yaada kenna kuni kana jedha magartuun kunis immoo ani ishii fuutee nagaan jiraattee hiyyaadu yaa obboleessa kiyya ka alatti akkanatti si gingilchaa jirtu gaaf manatti galteemmoo fanniftee si garafti akka gaafa biyyaan warri keenya kuno waa ol hidhanii asitti fannisee barbarree si uulanuun jedhan yoo akkanatti guddatanii beektu akkasuma si gochuu baannaan ani gaa haadha sakkee barmiti yeroo hunda dhaamsa si dhaamaa kaameeraan ala si gorsaa kaameeraa hafootti illee hordoftoonni keenya haadha gaanii si gorsaa uman dhageessu yaa obboleessa kiyya egaa namiin kun yoo naman dhageenye rabbiin haa qajeelchuu jedhee dhiisa baatii ramadaanaatiin baatii takka guutuu waluma nyaataa waluma boccoqaa waluma arrabsaa wal siirii walitti godhaa ganda digintii deemaa maali kun yoo hafeoo mee baatuma kana tokkoyyuu dhiisee namni guyyuma lamaa tokko zor jedhee of dhaggeeffatee yaa rabbi ati na qajeelchi jedhee inniin kun ilma musliimaati toobbatee bakka salaata isaa rabbitti yoo namni boo'ee rabbiin waan naman dabarsine hin jiru mucaan akkanumaan akkana holola dhaabee magaalaa keessa jaanja'uu qofa hojiinsa itti daggamamee siiriidha abdiin jaalatee miti akkasiin jedhiiniina maal ani musliima argeen beeku musliima akkasii hin sodaatu musliimni ani bakkin ani jiru kun Yemen biyya musliimaati amantaa isaaniitti jajjaba ummata ajaa'ibaati summii kun summii yoo jetteen hin nyaadha aalallaa rabbiin kun yoo nafsiin lubbuun kun hin baati jedhe numa baati yoo inni hin jedhiin on baatu baqaalalla shufte waa takkan sodaatan amantaa isaaniitti waan jabaa ta'aniif inniin kun illee waan laaffataa ta'eef malee wanti hin darbamne hin jiru digimtiin yeroo ofiisin irratti hojjetuu dandeessi malee yeroo dheeraaf namarratti hin dalagtu dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha mucaan dadhabbii mataa isaatii mush magartuu qofa bakka nama akka gaarii gaffa'amee deemaa jirudha sabboontuun takkarra lamarra sadaffaa baramma kan isa shawwadaa jirtu leesh
leeshe ani naani dhugaa baay'ee haasa'uuni na dabbara ammallee ijoollee lama sadiin tokko dhugaa waan ko bakka mee ummatatti gabbayatilee dubbadhu nullee yaadatti kennine kana jennaan ani haasa'e malee waan abdii kana bakka hin dhiisee wedhees immoo garaan na dadhabe hinuma soqa itti bilbil ammuma kana itti bilbila narraas hin kaasu egaa bakka ni dhokate bakka ni jiru rabbi beeka magartuun immoo akkuma agartan anallee adabadhuuti daa'ima kee guddifattamoo du'uu feetanaan jechaa jirti ani immoo ishin sodaadhu viidiyoon kun yoo waan ishii qaqqabu ta'e numa agarti ani rabbiin kan na jiraachisus kan na ajjeesus rabbi qofa habibti ansiin sodaadhu digimtii kees fidadhu kootti yoo feete manni kiyya banaadha takka ijoollee kiyya takka abbaa manaa kiyya takka suma kana ajjeesanaan jetti maal na ajjeefta nama soo ajjeesa jedhanii karoora baafatanii ofii du'uu jira habibti gara rabbii keetti deebi'iti of sirreessii siin jedha obboleettii kiyya ana hafoo dhuftee na ajjeesuu hin dandeessu ana caala kan na tiksu na gubbaa waan jiruuf an takkallee sin sodaadhu siin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dubbii isin dheeressee gaa dubbiin yoo kaate waa hedduu haasa'ama irrumaa gabaabsee ishuma kana isiniif qabadhee dhufee akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhugaa ana kanallee badiin kee kana yoo jettan na sirreessuu ni dandeessu na adabachuu ni dandeessu na of kalchaa ani yeroo baay'ee gaa waan nama mufachiisullee hojjedha jedhee hin yaadu garuu immoo aniin kun egaa intala namaatii dogoggoruu ni mala isin mufachiisuu ni mala afaan isinit darbuullee mala kanaafiyyuu hundi keessan hordoftoonni keenya hundi jechuudha hordoftoonni abdiillee ka sabboontuullee ka waan kooshoollee na of kalchaa isiniin jechuu barbaada aga viidiyoo biraa walitti deebin kan nama sirreessu rabbumaa rabbi hunda isaanii karaa qajeelaatti haa deebisuu isiniin jechuu barbaada galatoomaa jiraadha